Gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaa diimalkaansaa miftaahul khayriitti jirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Bismillaahi yaa rabbii koo maqaa keetiin bu'aa karaa aziiza miidhan siin farsa yaa mootii makluuqa maraa. Salawaataan dabaaladheen nabii gaarii ashrafal waraa sanbooda khaarawaan hin qabadhee dhufeettiin dabaraa. Sanbooda khaarawaan hin qabadhee dhufeettiin dabaraa. Rahmaan koonarra bareechi waan hin deemu fadaraa. Ati nu taasisi jara wallaalummaa buuse firraa baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Har'a guyyaan guyyaa addaa guyyaa eegaa turre duraan ziinat kadiiriif nu baabaat har'a soddoomeen xumuraan isaan lameeninuu jenne baga gammaadan kongiraa. Yeroo keessaan quraanaaf kennitan dhiiftaanii waan biraa. Yeroo keessaan quraanaaf kennitan dhiiftaanii waan biraa. Dadhabbiin laaffaatii keessaanii kunorraa siniif firaa. Kanaa ol nuuf jabaadha rabbitu isin wajjin jiraa. Kanaa ol nuuf jabaadha rabbitu isin wajjin jiraa. Nuuf jabaadha gaabshiraa nuti isin wajjin jiraa. Baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaa diimalkaansaa miftaahul khayriitti jirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Ijoollee markaza miftaahul khayrii jabduu duraanis ijoollee akkaan tokkummaa qabdu cimtuu waa hundaanii quraana irratti nan jaman kunoo yoo feete ragaanii. Arras caayaa tana keessa namni lama khattamnaanii dhufne as jirra namuutu dabaala gaamaaf gamaanii. Ganaallee nuuf jabaadha jenna siniin argin hamaanii. Galatoomii yaa ustaazii lubaabaaf ziinat barsiiftee wallaalummaa irraa oofuun karaa diriiraa agarsiiftee. Dadhabee hiifadhe jette yoon barsiisuurraa gachiiftee. Dadhabee hiifadhe jette yoon barsiisuurraa gachiiftee. Yaa ustaazii murshid Nasir ifaa beekumsa qabsiiftee. Galgalaaf ganama barsiifta jireenya kan kee dhiiftee. Gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaa diimalkaansaa miftaahul khayriitti jirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Obsaan baratanii khattaamu wallaalaa buusan firraa baga gammaadan jennaani nullee gammaanne sinirra. Qur'aana rabbii barachuu walaftutti hin laalinaa ammaas fuulduratti deemaa nuuf jabaadhaa hin laafinaa. Karaa khaliiqaa gattanii adabiraa hin dhaalinaa. Karaa khaliiqaa gattanii adabiraa hin dhaalinaa. Markaza keessan cimsadhaa karaa dhiiftaanii yaa'inaa. Kun jalqabbii dhabeekkadhaa nuuf jabaadhaa hin laafinaa. Kun jalqabbii dhabeekkadhaa nuuf jabaadhaa hin laafinaa.
jabaadhaa isiniin jenna barnootarraan nuuf hiriira daandii qajeelaa qabattan kan daban qabne diriira bakka yaaddaanis ni geessan takkan shakkiinaa bishira bakka yaaddaanis ni geessan takkan shakkiinaa bishira lafaatii teessan firiisa arkuuf teessani akhiraa Qur'aan irratti jabaadhaa yaa kan shamara yaa dhiiraa Qur'aan irratti jabaadhaa yaa kan shamara yaa dhiiraa gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaatii malkaza miftahul khayriitti jirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirra dandahee kan galchuun jiru galata ustaazan keenya jarri diiniidhaaf lafahu tahan dhaloota fakkeenya sammuu isaanii qulqulluudha garaadhaan qaban hammeenya sammuu isaanii qulqulluudha garaadhaan qaban hammeenya waan barataan irraa dhaloota barsiifachuun jabeenya ustaazii murshid naasir rabbi siifaa tolchuu jireenya biyyan baaqeessa jiraachuun isaanii murree barnootarraa mana madaami jiraacha je'an barnootani barraa je'anii qofa hin dhiibne kara hojiitti kan dharraa je'anii qofa hin dhiibne kara hojiitti kan dharraa dharraan isaaniitis dhugoome baratanii tolan carraa alif jedhaani jalqabuun alif laamdhaa qaban arraa gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaatii malkaza miftahul khayriitti jirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirra namni waan gaarii hojjate galateeffatamuu qaba markaza miftahul khayri warra siin geessan utubaa amiirra markaza kana ani jechaan siniif dhabaa amiirra markaza kana ani jechaan siniif dhabaa yaadaaf waan dandeessan maraan turtan caayaa kana kabaa amiirrota markaz kana haa milkeessuu rabbiin jabaan ijoollee qabdu adabaa rabbi bareeche olirraa baga gammaddan jennaani nullee gammanne sinirraa nama sadiitu sagantaa har'a kanaatti qindeesse maqaa isaaniin hin dubbadha qalbiidhaan yoo na dhageesse mardiyaa abdallaatii fi rahimaa xaayirtu qopheesse sadaffaan juweeriyaa naasir warri hadiyyaa kurfeeyse sadaffaan juweeriyaa naasir warri hadiyyaa kurfeeyse anis kennaa isaanii siniin gahe rabbiin na mirgeesse rabbiin jaralle milkeesse haa kennuuf milkii walirraan baganuuf gammaddan jennaan nullee gammanne sinirraa gammachuu diinii firmanne qooda fudhachuudhaaf har'aa caayaa raabsaatii malkaza miftahul khayriitti jirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirra obsaan baratanii khattamu wallaalaa buusan firraa bagaa gammaddan jennaani nullee gammanne sinirraa